rakkoolee gareen singilootaatti miidhamaa jiran keessaan qofummaan dhiphachuu makaddaammachuun ibidda jalatti gubbachuu yeroo alaa galan nyaata dalagachuu shunkurtii cirra jedhanii harka ofirraa ciruu biddeena barbaree nyaachuun yeroo hedduu irra deddeebiin nyaata gosa tokko nyaachuu kunniin rakkoolee muraasa gareen singilootaatti miidhaman jechuun ergaa dabarsaniiti jiru. Itti gaafatamaan paartii singiloota markaza muhaajir kan ta'e ammoo barataa Dr. Fahmi Yusuf ministeera muummee markaza muhaajir Ustaaz Beestii Baalee dabalatee abbootii gadaa manguddoota markaza muhaajir waamicha karaa nagaa paartii warra singilootaatiif jecha duubaan ammoo shorxaa bitiroolaan bobbaasaa singiloota markaza muhaajir keessa jiran doorsisuun hidhatti guuraa jiran jechuun dubbataniiti jiru. Kanarratti deebisaa kan kennan leenjisaan markaza muhaajir Ustaaz Beestii Baalee shorxaan bitiroola kaafatee markaza muhaajir keessa socho'u hundi isaa ajaja kennaa waan bobbaafameef namoota waraqaa eenyummaa dabilii hin qabne markaza muhaajir keessa singiliitii akka jiran hin eeyyamnu jechuun deebisaa laataniiti jiru. Oduu dhimma guyyaa har'aatti yoo ceenu jaalalleewwan yeroo dheeraadhaaf wal dheebochaa turan barataa Kaalid Saalii fi barattuu Timiruu Adam abjuu isaanii kan baroota dheeraadhaaf wal dheebochaa turan guyyaa hadhaadharraa bahaati jiru. Barataa Kebeekii fi barattuun Timiruun barattoota markaza muhaajir keessatti wajjin barachaa kan wal baran yoo ta'u wal barnoonni isaanii gara bultii wajjin ijaarrachuutti gaheeti jira. Baarakallahu lakumaa wa baaraka alaykumaa wa jama'a baynakumaa fi khayrii jechuun eegallam. Bultiin teessan bultii jaalalaa tan barakaa tan naamusaa tan haalaa fi amala gaariin diin rabbi irratti wajjin jiraatan rabbiin isiniif haa taasisu. Barataa Kebeekii fi barattuun Timiruun qondaaltota paartii singiloota osoo ta'anii jiranuun gara lafa jalaatiin lola jaalalaa walirratti banuun meeshaalee humna qilleensaan akka walaal heelaa turan ragaan gamlachuuyyuu addeessee mul'iseeti jira. Akka odeeffannoo nu qaqqabeetti Kebeekii fi barattuun Timiruun yeroo dheeraadhaaf kan wal eeggataa turan boodarra immoo ifaan ifatti lola humna qilleensaa walirratti banuun Kaalid Timiruu kulmeeffateeti jira. Humni Kaalid dandeettii fi meeshaa waraanaa Timiruun irra damdamachuu hin dandeenye akka qabu erga beeksisee booda lolatti seenuun Timiruu booji'ateeti jira. Akka dubbi himaa yookaan basaasaa lola jaalalaa Kaalid dandeettii fi meeshaa waraanaa Timiruun irra damdamachuu hin dandeenye akka qabu erga beeksisee booda akka dubbi himaa yookaan basaasaa lola jaalalaa Kaalid dandeettii fi meeshaa waraanaa gurguddatti gargaaramuun haleellaa misaayila pilaastikaa danuu raawwachuun Timiruu kulmeeffate jedhe. Magaalota Timiruu kanneen akka istuudentii Kookeetii, Lookoo, Daalattii fi Adisuu dabalatee bakkoota hedduutti misaayilota hedduu fayyadamuun akka haleelaa ture dubbi himaan basaasaa humna qilleensa lola jaalalaa Kaalid himeeti jira. Haleellaa misaayila Kaalidiin miidhamuu booda haasaa kan taasifte addee Timiruu Adam Kebeekiin haleellaa meeshaalee waraana jaalalaa gurguddatti gargaaramuun misaayilanii kuraraa fi jettiiwwan garaagaraa kan ulfaatiin isaa kiloogiraam hedduu ta'uu fi kan kiiloomeetira hedduu furgisiifamuu danda'utti fayyadamuun waan nu haleelaa tureef misaayilota Kaalid ofirraa qolachuus ta'e jala miliquu waan ulfaatuuf harka laachuun dirqama nuti ta'e jette. Itti dabaluun addee Timiruu Adam misaayilli Kaalid nutti ulfaatee harka nu kennachiisus nutis gama keenyaan baay'ee takka haleelaa turre jette. Meeshaalee waraana jaalalaa qabnu hundatti fayyadamnee lolicha kana dheeressuu ni dandeenya garuu yeroo qisaasessuu hin barbaannu jette. Lolicha kana dheeressuus ta'e gabaabsuu kan danda'u waan taateef lolichi kun yoo dheerate miidhaa geessuu waan danda'uuf harka laachuudhaan gabaabsine jette. Timiruun misaayila maqaan isaa Ilaafiyyuu Maayii Bareedaa koo jedhamuu fi kan maqaan isaa Maayii Badhaasa koo jedhamutti fayyadamuun giddu gala onnee Kaalid akka haleelaa turte simteeti jirti. Loltoota Kaalidan gara keenyatti bobbaafamanis akkuma onnee teena seenaniin boojine hambiifne jette. Lola Kaalidii fi Timiruu walirratti bananii wal haleelaa turan michuuwwan isaanii barataa Dr. Fahmii fi barattuu Raabiyaa Abdallaa akka harkaa keessaa qabdutu dhagahame. Michuu Timiruu tan taate barattuu Raabiyaa Abdallaa haleellaan hiriyyaatti Timiruu irratti barataa Kaalidii raawwatame yeroodhaan maletti jette. Hiriyyaan tiyyaa Timiruun barattuuf cimtuu fi barattuu fedhii barnootaa kan qabdu waan taateef Kaalid Timiruun misooma barnootaa irra jirtutti lola jaalalaa irratti banuun fudhatama hin arganne jette. Ulaa galaana jaalalaa isiitis akka cuftuufis yaalii goonus meeshaalee waraana jaalalaa Kaalid isii irratti bane humna isiitii ol waan ta'eef ulaa galaana jaalalaa isiitis cufuu hin dandeenye jette. Michuu fi hiriyyaa Kaalid kan ta'e ammoo barataa Dr. Fahmii Yusuf Kaalid barattuu Timiruu to'annoo fi jala galchuutti gammachuu akka qabu ibseeti jira. Kaalid dandeettii fi meeshaa waraanaa jaalalaa gahaa waan qabuuf akka inni Timiruu booji'ate koloneeffatu durumaa sirriitti. Rakkoolee gareen singilootaatti miidhamaa jiran keessaan qofummaan dhiphachuu makaddaammachuun ibidda jalatti gubbachuu yeroo alaa galan nyaata dalagachuu shunkurtii cirra jedhanii harka ofirraa ciruu biddeena barbaree nyaachuun yeroo hedduu irra deddeebiin nyaata gosa tokko nyaachuu
Kunni rakkoolee muraasa gareen singilootaatti miidhaman jechuun erga dabarsaniiti jiru. Itti gaafatamaan paartii singiloota markaza Muhaajir kan ta'e ammoo barataa Dr. Fahmi Yusuf ministeera muummee markaza Muhaajir Ustaaz Beestii Baalee dabalatee abbootii gadaa manguddoota markaza Muhaajir waamicha karaa nagaa paartii warra singilootaatiif jecha duubaan ammoo shorxaa bitiroolaan bobbaasaa singiloota markaza Muhaajir keessa jiran doorsisuun hidhatti guuraa jiran jechuun dubbataniiti jiru. Kanarratti deebisaa kan kennan leenjisaan markaza Muhaajir Ustaaz Beestii Baalee shorxaan bitiroola kaafatee markaza Muhaajir keessa socho'u hundi isaa ajaja kennaa waan bobbaafameef namoota waraqaa eenyummaa dabilii hin qabne markaza Muhaajir keessa singiliitii akka jiran hin eeyyamnu jechuun deebisaa laataniiti jiru. Oduu dhimma guyyaa har'aatti yoo ceenu jaalalleewwan yeroo dheeraadhaaf wal dheebochaa turan barataa Kaalid Saalii fi barattuu Timiruu Adam abjuu isaanii kan baroota dheeraadhaaf wal dheebochaa turan guyyaa hadhaadhaa bahaati jiru. Barataa Kebeekii fi barattuun Timiruun barattoota markaza Muhaajir keessatti wajjin barachaa kan wal baran yoo ta'u wal barnoonni isaanii gara bultii wajjin ijaarachuutti gaheeti jira. Baarakallahu lakumaa wa baaraka alaykumaa wa jama'a baynakumaa fi khayrii jechuun eegallam. Bultiin teessan bultii jaalalaa tan barakaa tan naamusaa tan haalaa fi amala gaariin diin rabbi irratti wajjin jiraatan rabbiin isiniif haa taasisu. Barataa Kebeekii fi barattuun Timiruun qondaaltota paartii singiloota osoo ta'anii jiranuun gara lafa jalaatiin lola jaalalaa walirratti banuun meeshaalee humna qilleensaan akka walaal heelaa turan ragaan gammachuu yoo addeessee mul'iseeti jira. Akka odeeffannoo nu qaqqabeetti Kebeekii fi barattuun Timiruun yeroo dheeraadhaaf kan wal eeggataa turan boodarra immoo ifaan ifatti lola humna qilleensaa walirratti banuun Kaalid Timiruu kulneeffateeti jira. Humni Kaalid dandeettii fi meeshaa waraanaa Timiruun irra damdamachuu hin dandeenye akka qabu erga beeksisee booda lolatti seenuun Timiruu booji'ateeti jira. Akka dubbi himaa yookaan basaasaa lola jaalalaa Kaalid dandeettii fi meeshaa waraanaa Timiruun irra damdamachuu hin dandeenye akka qabu erga beeksisee booda akka dubbi himaa yookaan basaasaa lola jaalalaa Kaalid dandeettii fi meeshaa waraanaa gurguddatti gargaaramuun haleellaa misaayila pilaastikaa danuu raawwachuun Timiruu kulneeffate jedhe. Magaalota Timiruu kanneen akka istuudentii Kookeetii, Lookoo, Daalattii fi Adisuu dabalatee bakkoota hedduutti misaayilota hedduu fayyadamuun akka haleelaa ture dubbi himaan basaasaa humna qilleensa lola jaalalaa Kaalid himeeti jira. Haleellaa misaayila Kaalidiin miidhamuu booda haasaa kan taasifte addee Timiruu Adam Kebeekiin haleellaa meeshaalee waraana jaalalaa gurguddatti gargaaramuun misaayila niikuraraa fi jettiiwwan garaagaraa kan ulfaatiin isaa kiloogiraam hedduu ta'uu fi kan kiiloomeetira hedduu furgisiifamuu danda'utti fayyadamuun waan nu haleelaa tureef misaayilota Kaalid ofirraa qolachuus ta'e jala miliquun waan ulfaatuuf harka laachuun dirqama nuti ta'e jette. Itti dabaluun addee Timiruu Adam misaayilli Kaalid nutti ulfaatee harka nu kennachiisus nutis gama keenyaan baay'ee takka haleelaa turre jette. Meeshaalee waraana jaalalaa qabnu hundatti fayyadamnee lolicha kana dheeressuu ni dandeenya garuu yeroo qisaasessuu hin barbaannu jette. Lolicha kana dheeressuus ta'e gabaabsuu kan danda'u waan taateef lolichi kun yoo dheerate miidhaa geessuu waan danda'uuf harka laachuudhaan gabaabsine jette. Timiruun misaayila maqaan isaa Ilaafiyyuu Maayii Bareedaa koo jedhamuu fi kan maqaan isaa Maayii Badhaasa koo jedhamutti fayyadamuun giddu gara onnee Kaalid akka haleelaa turte simteeti jirti. Loltoota Kaalidan gara keenyatti bobbaafamanis akkuma onnee teena seenaniin boojine hambiifne jette. Lola Kaalidii fi Timiruu walirratti bananii wal haleelaa turan michuuwwan isaanii barataa Dr. Fahmii fi barattuu Raabiyaa Abdallaa akka harka keessaa qabdutu dhagahame. Michuu Timiruu tan taate barattuu Raabiyaa Abdallaa haleellaan hiriyyaatti Timiruu irratti barataa Kaalidii raawwatame yeroodhaan maletti jette. Hiriyyaan tiyyaa Timiruun barattuuf cimtuu fi barattuu fedhii barnoota akkaan qabdu waan taateef Kaalid Timiruun misooma barnoota irra jirtutti lola jaalalaa irratti banuun fudhatama hin arganne jette. Ulaa galaana jaalalaa isiitis akka cuftuufis yaalii goonus meeshaalee waraana jaalalaa Kaalid irratti bane humna isiitii ol waan ta'eef ulaa galaana jaalalaa isiitis cufuu hin dandeenye jette. Michuu fi hiriyyaa Kaalid kan ta'e ammoo barataa Dr. Fahmii Yusuf Kaalid barattuu Timiruu to'annoo fi jala galchuutti gammachuu akka qabu ibseeti jira. Kaalid dandeettii fi meeshaa